Akkam jirtan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Global Oromiyaa Miidiyaarraa guyyaa irraa barnoota kutaa lammaffaa goflaa sagantaa jaamurraa sagantaa Gadaa Oromoo Pre-Legal Awareness yookaan Pre-Legal Aid jaamurraa isiniif kanneen kutaa lammaffaa qabannee dhiyaannee jirra. Kutaa lammaffaan namni akkamitti araaramaa jedhu. Namni gaafa wal loluun dhufte wal loluun wantoota sagantaa dabarte irratti isiniif tuttuqnee qofa jennee osoo hin tahin namoonni hundinuu namni waa ibsine jiru hundinuu akka isa fakkaatee fi cuunfa yaadota namoota isaan dura dhimma sanarra dubbatanii kan dubbatudha. Nutis cuunfa yaada hayyootaatii fi akkasumattis yaada keenyaa dhiyeessinee turre. Namni exclusively jechuun jala sararamee waanuma hammasiitiif wal lolaa waanuma shanan sagantaa dabarte irratti wanni qofaaf wal lolee jechuun hin danda'amu. Namni gariin hinaafaa qabaachuu danda'a. Namni gariin histiidhaaf wal loluu danda'a. Kan garii immoo maanan ta'anii namalee waan jiruufis wal loluun nama danda'ama jechuudha. Irra caalaan namoonni hinaafaa gaafa jedhamu hayyoonni garaagaraa akkatti ibsanii hinaafaan lama jira. Takka waan gaarii namni hinaafuu qabuuf jira. Amma fakkeenyaaf hinaaftee garuu waan gaarii saniifuu yoo dhiibbaa kan namarra gootu taate hinaafaa badduu seente jechuudha. Hinaafaan gaariin amma namni tokko isaa miskiinaaf maallaqa isaa baasee gargaarsa godhuuf argita. Ati garuu maallaqa baastee nama saniif kan itti hin qabaanne si dhaga'amee ati sammoo xiiqii keessa si galchee akka hojjettee qabeenya harkattee nama akka si gargaartu yoo hinaaftee si dhaga'amee namicha gargaarsa godhe san immoo yoo jibbuu baatte namicha silaa agartee quudhitee fiituma irraa gammattee hojii isaa sanirraa ati immoo xiiqii keessa galtee yoo hojjettee hinaafaa gaariidha. Kaka'umsa fakkeenya sii ta'u fakkeenya walii ta'uu jaama malee hammeenya hin qabdu jechuusan. Haa ta'u immoo hinaafaan hamtuun waan takka tan ati godhuu hin dandeenye namni yoo godhe maaliif godhaa? Waan inni hin godhin maaf godha? Takka immoo waan inni hin harkatin maaf harkata? Waan inni hin hojjetin maaf hojjeta? Waan jiru yoo qabaatte miira kanaan miirri kun suma keessaa jirannaan osoo ati farratti hin beekin jibbanna namaa takka immoo jechaanis gochaanis nama ittiin hafte sanirra dhiibbaa geessisuuf tattaaffii fida. Namni ati ittiin hafte san immoo gaafa sirratti argu gocha hanqee kana gaafa sirratti dhaqqabu ofirraa seeguu dhufaa jechuudha. Wal dhabbeen dhufa jechuudha amaluma. Histiin ammoo waan ta'in ta'in nama dhorkuuf yaalu waan ka'eetu hin ta'in waan ka'e hin ta'in takka histiin kun miira hinaafaati irraa dhufuu malaa jechuudha. Histiin hinaafaarrallee hamtu akkitti irraa hamtuudha. Hinaafaan gaariis ni qabdi. Akka ati xiiqiidhaan kaatee waan gaarii namni hojjetetti akka fakkeenyaaf fudhattee osoo nama hin miine kaatee ofiif tattaafattee hojjechuu of keessaa qabdi gaariin isii. Hammeenyis immoo waan ifiin godhin namni yoo godhe takkaa waan ati hin harkatin namni yoo harkate takkaa waan ati hin hojjetin namni yoo hojjete qabeenya ati hin qabne namni yoo qabaate ati ifii kakaatee hojjechuu osoo hin tahin namni san maaliif harkatee jettee yaaduun hammeenya isiiti. Histiin immoo tarkaanfii fudhachuu. Histiin tarkaanfii waan si hinaafsisan irratti tarkaanfii negatiif ta'e tarkaanfii hamaa fudhachuu waan ta'e namas nama dhorkuuf yaalu waan namas hin tuqin nama waan kan keetis yeroo ta'e hin gubne qabeenya hanqa hin tuqne kabajuma sii qabu jaalaluma sii qabu inumaa khayrii hedduu si yaadaa jiru ati immoo maanan ta'inii fi hinaafaalee akkasumattis namalee waan jiru wal malee waan jiruu fi namalee waan jiru jira. Namni gariin namalee jaamalee wal malee waan jiru beeku. Wal malee addunyaan tun bilaash
namni nama leeju diina addunyaa tanaati jechuudha. Diina addunyaa tanaati. Har'aaf nama gaarii si fakkaatee wajjin jiraachuuf tattaafattus namni akka mataa isaa laalutti si laalle, akka mataa isaa laalutti obboleessa isaa laalle, akka mataa isaa laalutti saba isaa laalle kan wanni hamtuun isa hin gaddisiifne waan ofirratti dalaguun feene namarratti namni dalaguu irraa of hin qusanne. Rakkoon addunyaa tana guyyaa irraa rakkaa jirtu namoota akkanaati jechuudha. Namoota silaa akkuma dhalatanii hobbaatiin isaanii awwaalamtetti yeroo masa waliin awwaalamanii addunyaan tun nagaa irraa harkattu turan jechuun manni akkasii. Egaa gama kaaniin ammoo irra caalaa wantoonni har'a namni irra wal dhabee addunyaa tanarratti wal jeequ jiru akka qurxummiin gurguddoon galaana keessatti yookaan bahara keessatti qurxummii xixiqqashoo nyaattee ofii teerree xiqqoo nyaatti. Ishee guddoo gaafa dhuftu immoo isiisanis ni nyaatti. Wal nyaachaa jiraachuun wallaalaa fi guddaa maddii wal dhabdee guddaan tokko immoo wallaala. Waan namni gattaa deeqaa lamaa keessatti wajjin haasa'u afaan tuulanii asumarraa walitti bu'iinsa eegaluun wallaala jabaadha. Wallaala jabaa barachuudhaafillee nama dhibu, irraa baruufillee nama rakkisu jechuudha. Kanaaf namni wallaala isaa wallaalatti wallaalaan of beeku irraa barata. Wallaalaan garuu akkuma hin beekne sanuu hin beekne baruufillee hin taa'u, furmaata addunyaa tanaa keessatti illee qooda qabaachuun taa'u. Ifiifuu mataan isaa rakkoo faladhattee jirtu jechuudha. Saniif waa baruun daqiiqaa muraasaaf illee taatu dubbachuurra dhageeffachuu heddummeessuun baay'ee bareeda. Namoota narra beekaniif dubbachuutti hin jiru anamma. Namoota isarra hin beeknu jedhanii yaadaniif hin dubbachuu jira. Namoonni narra beektan isinirraa hin bara malee waan isin barsiisu hin qabu. Garuu namoota isarra hin beeknu baay'ee irraa barraa warra ijoo qofaaf hin haasaa jira. Kanaaf har'a immoo furmaata haasawna. Furmaata namni wal dhabuun akka hin taateef akka malee hin taateef wantoonni asiin dura irraa haasawne kun cufti bakka takka namarra wal gaheetis ta'ee dogongoraan keessa namni si buuses ta'ee akka itti uumamuufu wal dhabdeen uumamuu mala. Garuu furmaata siyaasawna. Furmaanni namni gaafa wal dhabu waa gurguddoon afur akka furmaataatti lafa kaa'amu. Shaniitu akka furmaata lafa kaa'amu. Furmaanni shanan takkaffaa preventive methodii fayyadamu mala irraa dura of eeggannaa waa waliin nama buusurraa of eeggachuu. Waa waliin nama buusurraa naman tokkin namni yoo si tuqe immoo akka si tuqanii jiran garsiisi. Achii booda immoo akka dhiibbaa asirratti hin geessifne irraa fagaadhu si barbaadan tarkaanfii madaalawaa ta'e fudhadhu waan jiru jira. Kuni jalqaba akka wali bu'iinsi wal dhabdeen akkan uumamne taasisa. Inni lammaffaa immoo negotiation wal marii. Biyyi addunyaa tanaa irra guddaan ollaa fi ollaa biyyoota ta'anii gaafa wajjin jiraatan namni dhuunfaatis business organizationota yookaan dhaabbileen daldala garaagaraatis yoo negotiation hin jiraanne addunyaan tun arran hin eedu ture jechuudha. Negotiation baay'ee murteessaa. Dippiloomaasii faadhaaf itti fayyadaman irra caalaa haa ta'u immoo namni dhuunfaatis itti fayyadamuu danda'a. Furmaata caalaa hunda caalu negotiation gaafa dhimma irratti wal dhabdan san dhimma irratti waliigaluu dadhabdan san irratti gatteessanii osoo nama biraa tokko illee jidduunneen akkanaa tunis akkasii sunis akkasii jedhanii takka takkatti yeroo waliif kennanii osoo wal afaan dubbii hin qabne haasawanii walirraa baasaa wal hubachuu. Gaafa kana namni silaati mirga kiyya sarbee jettu takka ammoo miidhaa roorroon irra fide jettu
akka roorroo sirran fidinillee yaadota isaa sanirraa fi hojii isaa keessaa gaafa wal hubannaan dhufu adda baafachuu dandeessa. Waan duraan si haadhaan itti deemu jirturraa iddoo deebi'uu dandeessa jechuudha. Inni lammaffaa yoo haala kana walii galuu dadhabdan tarkaanfiin itti aantu mediationidha. Mediation jechuun immoo nama tokko kan having no binding force, nama humna isin dirqisiisutu illee hin qabne akka manguddummaa jechuudha. Nama akkasii tokko jidduutti yaamanii abaluu kana irratti wal dhabne himeen jidduu ilaalee dubbii tana furmaata siinuuf yaadanuuf kaa'e. Yaadni kun isin dirquu dhabuu danda'a, garuu immoo yaada isin lachuutiifuu ta'u namni san lafa kaa'uu mala jechuudha. Gaafa na furmaanne dhufe jechuudha. Sadaffaan arbitrationidha. Arbitrationiin takka ifii dura nama dhimma keessa laalu walii galtee lafa kaa'achuu, takka immoo nama having bind someone who has binding force, nama humna qabdu takka immoo humna qabu isin dirquuf. Akkas jechuun ijoollee jidduutti maatii abbaa fi haadha, ollaa fi kana jidduutti abbootii isaa waliin qaban kan akka abbaa gosaa bokkuulee garaagaraa, abbaa gadaa fa'aa of jidduu yaamanii of dirqisiisuuf nama dhiibbaa hawaasummaa irra geessisuu danda'u kan akka abbaa amantii warreen akkanaa jidduu yaamanii yoo kana godhuu baatte si karaan jirre dhaabbadhu, yoo kana didde immoo tarkaanfiin akkanaa hawaasni akkasirra fudhatu qoqqobbii ta'uu danda'a. Waan akkanaatiin akka namni gabbee dhimma salphaa tokkoof qabeenya guddaa baasee akka waan qaroominaatti mana murtii biizii godhee ofillee maasis hojii isaatirraa ilmaan isaatiis waan silaa yaadaa walii galanii achuma dhumaatiif kasaaraa gurguddaa biyya tanallee keessa galchuun hin barbaachisu jechuudha. Akkaataa namni ittiin araaramuu danda'u inni dhumaa immoo inni shanaffaa gaafa ulaagaaleen kun cufti siif guutamuu dhabe, filannoon isa dhumaa karaa kana hundaanuu itti aantee gaafa dadhabde mana murtii heettee furmaata argachuudha jechuudha malee manni murtii furmaata jalqabaati miti. Manni murtii furmaata isa dhumaati. Of eeggannoo yoo jiraatte jalqabumarraa waliin bu'iinsi dhufuu dhabuu danda'a. Yoo immoo waliin bu'iinsi dhufe immoo ofii wal mari'attee nama waliin buute sanii wajjin fayyaa fiduu dandeessa. San dadhabamtummoo nama tokkoof jidduu laalchisuu dandeessa. Dadhabamtummoo deebitee nama isin lachuu dirqu tokkoof jidduu laaluu dandeessan. Eega karaa afran kana bira hottee furmaata isa dhumaatiif mana murtii dhaquu filatama malee jalqabumarraa namni tokko karaa keessatti yoo ijaansi ilaalle maana laalta itti himannaa banuun kasaaraa gurguddaadha. Kasaaraa gurguddaa amma biyyoota Awurooppaa kana fakkeenya fudhachuu dandeenya. Biyyoonni Awurooppaa keessaa biyya Fiinlaand fudhachuu dandeessan. Biyyi Fiinlaand baatii 6 keessaa yeroo takka guyyaa takka fa'aa qofa keessiin takka fa'aan argamtee manni murtii banama. Dhimmoonni manni murtii ilaalu immoo dhimma siviil keessi osoo hin taane dhimma namaa fi nama jidduu biizii kan ta'u osoo hin ta'in kaampaaniileen garaagaraa gaafa akka approvalii raggaasifama gaafa barbaadaniif akkasumattis yakkoonni darbee yoo yakki mul'ate yakka abbaanuu ani goone hin jenne jechuun kan tasa uumamuu danda'u jira. Wantoota akkanaatiin alatti manni murtii guyyaa kana dhimma xiqqishaa jaartii fa'aa jaarsaa fi jaartiin fa'aa waliin ifumaa gattaanii waliin mari'atanii daqiiqaa walii kananii sa'aatii walii kananii yoo kana osoo hin taate waa hedduu furama. Namni garuu yoo reediyoo ta'eetuma kaaseetuma namaatiin deemaa waliin bobbee ammas sababaan yaaduu fi osoo hin deeggarre itti fafakkaattee fi sehaadha yoo olii gad cece amata 50 gana bakka addunyaan geesse gahuu hin dandeenye. Kanaafuu gaa lammiin teenya nama jala taatee mul'achuu waan nu dhagahamuu fi barnoota kanallee namarraa fudhatuuf dabarsuudhaaf dirqamne jechuudha. Sagantaa keenya kan guyyaa irraatti asumarra goolamnee jira. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan nuuf erguu dandeessan meeseejii
Galatooma.